murtiguutu masqala dabaabaa irratti intala barbaadee wajji yoo waan barbaadu godhe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mujaanin TV abbaa Jamaal keessatti eegusansi. Ane. Murtiguutu qajaniin. Itti de akka feetellee. Akka feete amma dura. Barana murtiguutu goote waan qaba. Murtii guuttee jani. Maaltu dhiyoo tana maaltu deemu jira isa maal dhaga'u jira miidiyaa kanarratti maaltu deemu jira maali koy. I don't know ani bakka hojiitiin jira jechuun nama jowaan ijoolleen hojiin qabne haasawutu waan taame. Sun maali ni beektaa? Ijoollee kaardii qarshaniin teelee irraa liqeeffattee haasawaa safara keessaa haasawutu. Warra galii isaanii yuutuuba irraa eeggatu. Asuma wanni isin jechuu barbaadu ani murtii guutuun akka feetedha. Waan sanirraa maaliif calliftee maaliif gabbaatee hin dubbatin? galgala kana xiqqoo yeroo xiqqoo takka maaliif jennaani wanni hundi yeroo qabdii mire ani dalagattiin biizii jira yeroo manitti taa'ee ijoollee dalagaa hin qabne dalagaa deebisu hojii kana deebii kana deebisu harkanne amma garuu waan harka fakkaata so maaliin si jechuu barbaade waa'ee murtii guuturraa wanni ibsuu barbaadu murtii festival jaartii hin qabu nama sugar maamii biyya alaatirraa hin fuune bita Ameerikaa jirtu hin fuune mindaa fi niqaa irraa buufattu jechuun itti neerumne jechuufi akka Jamaal Ibrahim fuudhate akka Jamaal Ibrahim heerumetti je amma duree so akkasitti neerumne tabiraa wanni si himuu barbaadu murtiin nama jireenya ofii ofiiniif jiraachisu iccitiin amma isaan haasoo jiran kun iccitii jaarsaaf jaartii jidduu turte jechuun eksiitii har'a waggaa takkaaf ji'a dura wajji turre bira turte leelloote arran jeeni ati gabaabumatti waan dabreedha isii bira ture kun jaarsa jaartii waan barbaadan waliif ergan jeetii yaada so kana warri har'a diina akka diinatti walitti nalaalu jiran kuni wanta san barbaadanii maallaqa illee kafalanii fi isii biraa fidan wanni kun gareen jaarameeti biyya arabaa tan keessaa godhamaa ture maaliin ibsuu barbaada afaan oromootiif afaan amaaraan illee inni anaa wajjin gibbii keessa seente suni immaatti waxaa baxaaxaa usta ndagabba rakkoo keessaa hin baane keessaa akka seentee si himuu barbaada maaliif jennaani murtiin amma sa'aata nama barbaadde nama qaama isaa baafatee si garsu akka qaama qullaa dhalatee ni beeka gizee duus qaama qullaa akka deemu ni beeka kafana takkan akkasumami so ilmi namaa kana jiraachisu hin jiru kanaaf liqiin irraa qabu hin jiru kamindaan irraa muru hin jiru tani kaa isiin irraa buufattu hin jirtu waan hundaafu akka feete nama jireenya ofii jiraatudha obboleessi gaafii kana gaafachuu keetiif galatoomii ilmi dhiiraa waan ilmi dhiiraa godhu kamol haga arratis murtiin gaafas ga'u bara 2020 takkarraa eegale harar gee kana beekna warri harar gee kun harar gee jechuun harar deemaa achi ga'u jechuudha harar gee jechuudha akkasi harar gee jechuun deemaa geen kun garuu yoo gara bira deebisnee bara dhiiraaf dhiira ol fuutuun saa geen sani bokkoo taadhii ingiliffaan nutti hin jijjiiru haya anyway maalin jechuu barbaade murtiin faarfamee dhaadamee fooloo kadhatee as hin geenye cabsatee fuularra deemee bareedee uffatee mul'atee as ga'e osoo isaan arrabsamu uno tana hunda sumaa biteemi dhagee osoo arrabsamu osoo waa meeqa jedhamuuti sadarkaa har'aa kana dhagee maaliin jechuu barbaade har'as borus iftaanis murtiin kanuma kaleessa arrabsamaa ture sanii warra kaleessa na arrabsaa ture akkamittiin fidee akka na faarsan godhe hojjedhee agarsiiseetiimi intalli kaleessa sibiraa deemtelleen gaafa ati jabaattee if you have money waa'ee khiyaaddee hinaaftee diina keessatti miccitii hojii qabdan ergiti kanumaafu ati inni video kana daawwatu jirtu anaaf takkaa homaa gooteen beetu liqiin irraan qabdu kabajan nama na ciniinu hin dhungaddu nama na arrabsu hin faarsu akka ati na wajji rifte studio waan taateef kabajaan sii qabaame yoo na kabajeensi kabaja ilma namaa hundaafuu akkasii akka feete jechuuni gaaffii naa gooteefis yeroo jalqabaatiif bakka baay'eetti illee hamamee si wajjin gaaffii deebii kana godhe galatoomi dhaamsi macarrasha irratti aan qabu abbaan tapha na wajji eegalte ni beekta taphni keenya ni jalqabe malee hin xumuramne cawataaችን ጀመረ እንጂ አላለቀም jechuun hin barbaadu asumaanu wanni ni siidhaa monni akka nama baadiyyaa tokkotti waan namni tokko godhee siin qeequu barbaadu ati ifiifuu godheetiin garsaan laal if duuba kayseetuma hara hojiitti no waan isaan itti naqeequu fedhan san ani irra deebi'eetiin godhee garsiisaa maaliif lakki hin garsiisini isaan ajandaa miira tokko keessa akkaan hin jirre osoo miira keessa jiraadde guyyaa sadii waliin callisa wanta nama dubbatu kana guyyaa sadii duras dubbachuu hin danda'an ture bar so ma kana waan ta'eef waan itti aanu itti deemnu walumaan ilaallaati ati garuu gaaffii ta'eetiif galatoomi if duuban deebiin hin siinja